Jiruu keessatti namni hundinuu ilaalcha addaa qaba. Birriidhaaf ilaalcha addaa qaba. Laakiin wanni tokko wanni nu irratti walii gallu nama fedhe ta'ee addunyaa tana irratti namni birrii hin jaalanne hin jiru. Namni birrii hin jaalanne hin jiru. Hatta nama fakkeenyaaf dureeyyoonni yoo gaalama ta'ii qimnaamina godhanii akkana jedhan bar birrii waa hundaa miti, birriin gammachuu sii biroo hin dandeettu jedha. Laakiin ka birrii hin qabne as taa'ee maal jedha? طيب بري سنو كنيتي لا لمي جمعتشو تيم بدأتشو ندندنو وتيم بجاتو ندندنو جا لكن يو لوجمان تنتلتي لالتي برين جمعتشو سيبتو هندندتو أما دريو توكا أجرتو تاي دريوني بري كابنتوني أك جلاهر أتون بربادا اتدبلو بربادا دريوني باي هافان وغا دريوني باي هافان انترنتو سنتي سيرش غوتي وانا جايبا أركون دندتو انتو تيساني المهم gara keenyatti adeemnu beeyta birriin mana gaarii sii bituu hin danda'a, jaartii gaarii sii fiduu hin dandeetti, laakiin birrii waan qabduuf jecha ilmoo horuu hin dandeettu yoo rabbi sii kennin jechuudha. Akkasuma firaasha gaarii bitachuu hin dandeetta, laakiin birriidhaan irree bitachuu hin dandeettu. Si dhukkubuu hin danda'a, laakiin birrii kafaltee fayyaa bitachuu hin dandeettu. Haakimii feete deemuu hin dandeetta, dawaa feete fayyadamuu hin dandeetta, laakiin birrii teessaniin fayyaa bitachuu hin dandeettu. Kanaafuu birrii wantoota caala wantoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf rabbiin yoo jaartii gaarii sii kennee, jaartii amala qabdu yoo sii kennee, ijoollee gaarii yoo sii kennee, fira gaarii yoo sii kennee, hiriyoota gaarii yoo sii kennee, kunniin hundinuu birrii waan caaluudha. Birrii waan caaluudha. Kanaafuu jiruu kee keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti birrii osoo hin ta'in maatii kee yoo jaartii qabaattee maatii keetitti aanee jaartii kee akkasitti deemi. Laakiin kunniin hundinuu akka walitti guduunfamee jiraatuuf ammoo birriin barbaachisa. Yaani ati amma fakkeenyaaf nama jaalatu tokko yookaan hiriyaa kee yookaan obboleessa kee hatta maatii kee abbaa kee obboleewwan ta'e yoo isaan rakkatan hin dandeettu osoo qabaadhee akkana godheef jettee yaadda. Sii galee birriin jiruu tana akka ati barbaaddetti akkasii deemtu sii gooti. Yaani jiruu tana irratti si qarqaarti malee jiruu tana irratti si qarqaarti malee birriin waa hunda jechuun hin dandeettu. Amma fakkeenyaaf maatiin kiyya anaaf waa hunda, maatiin kiyya anaaf waan hunda birrii naaf caalan. Sii galee akkasi. Akkasuma jiruu kana keessatti birriin maal jedhama? Jechaan jalaa bade. Akkasuma birrii jechaan jalaa badee jira jechuu barbaadu sun birriin yoo ati haafoytee ishi xayib namoota akkanaa hin beeytani fakkeenya ani ufiitii yaa bakka dalagaa dalagutti wallaahi namticha wahii beekaa waggaa 25 dalagee jedha. Waggaa 25 dalagee amma xurataa bahuudhaaf ji'a muraasatu naa hafee nuun jedhe. Wayita baatu hagam argattaa jennaan gara 200 argadhaa nuun jedhe. Waggaa 25 dalagee. Sii galee warra biyya kanaati. Waggaa 25 dalagee amma xurataa bahu hedaa gaafa bahu ammoo ka waggaa kana hundaa dalagee birrii 200 wayiin argadhaa nuun jedhe. Wallaahi namtichi sun xurataa bahee birrii illee fudhatee wayita torbaan tokko biraa du'e. Osoo birrii hin nyaatin jechuudha. Osoo birrii san hin nyaatin du'e. Kanaafuu hatta yoo durumaayyuu qabaattee yoo rabbiin birrii sii kenne birrii saniin haqa dandeettuun ofiitee illee itti fayyadamii nama keellee ittiin akka fayyadamanii akka jiraatan godhu. Yoo jaartii ta'e qabaatte ammoo jaartii ta'eetiif ijoollee ta'eetiif yaani waan gaarii hojjedhu malee yaani callisanii walitti qabu yaani fakkeenyaaf callisteetumaan baankii hatta dureessi wahii maal jedha birrii tiyya ta'an jedhuun jedhe. Birrii tiyya ta'an jedhuun haga lubbuudhaan jiru birrii itti fayyadame malee haga lubbuudhaan jiru yoo ittiif ka fayyadamu ta'e sun birrii tiyya jedhamtii jedha. Birrii tiyya jedhamti. Seenaa wahii isinitti himu. Namticha wahiitu jaartii qaba. Jaartii tana irraa immoo ijoollee 3 qaba. Seenaa dhugaati. Seenaa dhugaati rabbal kaa'u. Ijoollee 3 qaba fakkaata. Almuhim namtichi kun jaartii isaa tanaan addaan bahe. Jaartii tana isaa akka malee waan jaalatuuf jaartii isaa tanaan addaan bahe. Ammoo namtichi kun nama aqlii qabu akkamitti dalagee biizinasii akka birrii fidu hin beeka. Almuhim namtichi kun jaartii isaatiin wal dhabnaan gara magaalaa biraa galee birriin qaba xiqqoo dalagaa jalqabe. Dalaguu fi ibaadaa godhuu qofa jiruu isaa keessatti.
بس كانوا وان براهن جرو جارتي برالله هنفونه لأنه جارتي سات جلقبا سوان جارتو هنفونه جولي سات مصروف هنرجع جولي نسال لك أجايبات الجبن سوا بحال إنسان تفجتشو هذا إنساني تفجتشو المهم أنت تكون حاجة جرات الدنيا أجايبها ولك كبه guyyaani isaa gahee du'e san booda xabaqaan dhufee jara biratti bar abbaan kee jaarsi kee abbaan ijoollee tanneeniidhaaf waan dhaame qabaa birrii tana haa dhufanii fudhatanii jedhan san booda sheeticha wahiitu jira xabaqicha kana waliin maaliif namtichi kun nama gaariidha du'ee jira ijoolleen tunnin irraa haa sadaqaa haa baastuuf jecha sheeticha kana waliin dhufe almuhim ijoolleen hagam dhaallee jettiin ijoollee shabaaba kenni hagam dhaalle nutti him jedhani maal se'an jarri 50 digdama 30 akkana se'an ani guddatu 50 se'an tayyib nuhim minam jedhin yalla nuhim jedhin san booda namtichi akkana jedhin isin hundinuu mataadhaan tahaadhaatiin ala isin hundinuu mataadhaan miliyoona 20 miliyoona 120 miliyoona 120 dhaaltan jedhanii ها جراني أمانو ددبن كا والله مليون دباب ديقدم دالتني جدين سنبودا باي أجائبا يعني أباني ساني دنيا حقنا قوك أبا جراني أجائبا دوي جراني سنبودا شيتيتشي برد فيكون أكرجي أما أبان كيسا قوياني ساقه هيدو إجرا ربين ورا جنة إساها قولو نمغاري توري أبان كيسا ربين أمو osoo isaan isin humaa hin beekin kunoo duniyaa hagana geettu kana yani isin dhaalchise mee duniyaa ma inni isinii kenne miliyoona 120 isinii kenne tana keessa walitti qabaa isin sadanuu ay kennaa masjida wahii ijaarraa jedhe yani bakkiteetti rabbiin gabbaran kana jechu masjida ittiin ijaarraa taatu birrii hagana gahuu dhaaltanii ay kennaa abbaa keessanii sadaqaa goonaa jedhe akkana jette ijoolleen sadanuu walii galte abbaan kenna wayta lubbuudhaan jiru ofii isaati yoo hin sadaqanne nu maaliif isaa sadaqannaa jedhan nkite nu maaliif isaa sadaqanne inni nu wayta lubbuudhaan jiru hin sadaqanne nu maaliif isaa sadaqanna maaltu nu gahee jedhanii sheeticha san dhoogatan sheeticha san dhufee hima innaa duniyaan akkanatti nama jaamsiti jechuudha namni hin qabne wayta rabbiin bakka takka duniyaa itti kennu Allahu akbar ufdagatana birata hatta namtichoytu maal jedhabeeta hiriyaa wahii qaba jedha hiriyaa qaba wanti xiqqoo waliin nyaanna yani bilooki keessa deemnee bomboliino waliin nyaanna wanta lallaaftuu tanneen warri isaa homaan jedhu duniyaan qaba kennallee duniyaa homaan qaba almuun bilooki keessa waliin deddeemnee waanuma argine kana nyaannaa bakka takka wallaa wayita sanitti haasawallee hin beeku hin jiraamtine itti taphannaa ittiin qallannaa ture jedha san booda rabbiin addaan nu baase gargar baane anillee barumsaaf gara biraa deeme innillee biyyuma sanitti hafe san booda abbaan isaa akka du'e dhagahe jedhan garaana nyaatee bilbilee fi rabbi isaa sabbarsiisuu naamin jedhe san booda ani haga taa'u taa'ee san booda gara biyya biraa deeme gale jedhe akkana waggaa 7-8 booda wayta galu bakka namoonni gurdoon walgaha wahii sababa nama wahiitiin bakka san dhaqe wallahi bakki namoonni gurdoo ta'an ta'a san booda namoonni gurdoon kunniin haasaanis kun baluu miti ufin jedha namoonni gurdoon kun haasee taraan yani isinillee dubbadha isinii innillee isin ta'ee jira jedhe na ajaa'ibse jedhe san booda wayta haasa'u jedhe haasa'u akka ajaa'ibaatitti booda mucaa waliin dhufe kana akkami maali jennaan bara abbaan isaa duniyaa akkuma jiruun isa dhaalchisee miti jennaan wallahi dhugama birrii nafsee namaa jijjiirtuuf hin jedhe gaafa san mucaan sun jedhe san walgahii kana booda geessinee dhaqee dubbiseenii akka wayita duraanii sannan nashaatu ofirra kakkaa'aa jedhe na ajaa'ibsiisee namni wayita birrii argatu kana hagam akka jijjiiru jechuudha kanaafuu birriin nama jijjiirtii nama awreesi godhuu hin dandeetti laakiin dalagii hin dalagiin sin jiraan jiru dalagii haafayillee argadhu birrii walitti qabillee laakiin يعني برين جبرين جبابين نانشون فان دبي برين جبريني برين أرين برين سيها أريدو برين ماريتي وسو برين كنا ماريتي تاتي سلانو ماريتي
المهم birrii hin gabbarin siin jechuu barbaade akka warra barattan abdii qaba viidiyoo biraatti naga walitti deebinutti nagaan naaf tura osoo ittiin qophaa'in viidiyoo kana hojjedhee galatoomaa siin jechuu barbaada ciao